Egaa jechuudha akkuma beekamu odeeffannoo akka dhagaa jirtanitti sharafni humnaa ol dabaleetiin jira. Biyyootni dabalanii biyyoota kam yoo jettanii kanneen akka Ameerikaa akkasumallee biyyoota Arabaa qabatee darbeetiin immoo Ameerikaa keessatti doolaarri overii speeshaal keessumaa doolaarri ixifii meeqaan yuuroon diinaarri warreen kun baay'een hundi ol dabalaniitiin jiru jechuudha. Sababiin inni dabalee yookiin immoo maaliif dabalee silaa sharafni akka gadi bu'u dhiibbaa biyya keenyarra geessisa jedhamee yoo himamee ture kan jedhu irratti jechuudha. Egaa akkuma beekamu keeyyata 38 irratti ture yeroo darbeef waa'ee sharafaa irra ilaalchise jechuudha. Nagaan daganne nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota akkasumas maamiloota kiyyaa nagaan isiniif haa ta'u. Obboloota amantaa biraa taatanillee lafa jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaalladha. Warri mana kanaaf haaraa taatan laayik, sabiskiraayib, sheer gochuun gara maatii kootti dabalamaa odeeffannoo waqtaawaa argachuudhaaf isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu waa'ee sharafaarraa isinii himaatiin ture namoonni baay'een keessan gabaan gurraachin dhaabata jedhamee ture kan jedhamtu jira. Akkasumallee immoo sharafni har'aa moor garmalee waan dabalee jiruuf sababa inni dabaleef immoo maaliif akka jedhame egaa akkuma beekamu yeroo asii yeroo faasigaarraan kaasee jechuudha. Faasigaarraan kaaseen duratti karoora mootummaan baaseerutu jira ture. Karoora mootummaan baase san keessa karoorri sun yeroodhaaf hojiirra ooleetiin ture jechuudha. Biyya alaa fi biyya keessaatti eegdonni ramadanii meeshaalee adda addaa irratti akkasumallee keeyyata 38 irratti jechuudha. Meeshaaleen biyya alaa galanii biyyoota keenya ikoonoomii yookiin immoo kaapitaala keenya gadi butuu yookiin gadi buusuu gatii dhabamsiisuu danda'an kana booda akka nurraa dhaabbatu jedhee mootummaan beeksisa baase yookiin immoo seera muree ture jechuudha. Egaa seerri kun yeroodhaaf muramee ture. Akkasumallee namoonni sharafa gabaa gurraachaa namoonni daldala biyya alaa keessa olii gadi deddeebisanii daldala biyya alaa yeroo jedhan meeshaalee kaan biyyatti geessu kaan immoo biyya keenya keessa baasanii doolaara bituu fi gurguruudhaan kan hojjetaa turan namoonni kun karaa sharafatan dhabanii qabamaa turan jechuudha. Qabamanii gara seeraatti iyyaachaa akkasumallee meeshaaleen adda addaa karaalee leegaalii yookiin immoo seeraan ala ta'an kanneen akka Jibuutii fa'arra'iin akka hin galle meeshaalee alarraa galu kanneen akka qusaaqusoota hunduma jechuudha. Meeshaalee gurguddoolee irraa kan ka'anii haga qusaaqusi hanga karameellaatti illee jechuudha. Mootummaan aggadee ture jechuudha. Seeratti aggadee ture hin danda'amu jedhee jala mure bittaan gurgurtaan doolaaraa nurraa haa dhaabbatu. Akkasumallee gabaan gurraachi haa dhaabbatu. Baankii biyyoolessaa yookiin immoo commercial bank of Itoophiyaatti haa fayyadamu namni kamillee jedhamee beeksisi baafamee hojiirra oolamee ture. Egaa akka kaleessa beeksifni ba'e sunitti immoo keeyyanni 38 sun haqamee jira jechuudha. Keeyyanni 38 haqamee gara meeshaaleen biyya alaa kaapitaalli biyya alaafiin keessatti akka socho'uu jalqabu kana booda namni kamillee meeshaa barbaade galchuu fi meeshaa barbaade baasuu akka danda'u doolaarri bitamuu fi gurguramuu akka danda'u himamee jira jechuudha. Kanaan dura kanneen akka biyyoota alaarraa galan inni beektu kanneen akka firiijii meeshaalee elektirooniksii wanneen duulaaba waannoo hedduun biyya alaarraa gara biyya keenyaatti galameeti bu'aan buufameetu gurgurama ture. Akkasumallee immoo waannoo namni tokko biyya alaa deemee kanneen akka chaayinaas haa ta'u Dubaayii Arabas haa ta'u Ameerikaas haa ta'u biyya kam deemee meeshaa tokko biyya keenyatti galchee dhiyeessuudhaaf doolaara bita ture biyya keessa. Inni kun akka dhaabbate amma immoo namni kamillee kaapitaala tochoosu kan namni danda'u mara
waan na danda'u waan na qabu maraatiin deemee bitee galchee biyya keenya keessatti hojjechuu akka danda'u akkasumallee liqii yookiin kaapitaal karaa mootummaatiin gara persentii 38tti gara gadi akka xiqqaachaa adeemu akkasumallee immoo qaala'insi biyya keenya keessaa gara persentii 10tti akka butamu jedhamee jira jechuudha. Kuni yeroo aqee doolaarri ol ka'u biyya keenya irratti dhiibbaa guddaatu geessifama jechuudha. Sababiin isaa maallaqni biyya keenya baay'ee gatii dhabeessa yookiin immoo dadhabaa ikoonomiin keenya waa sochoosuu ka dadhabu ni ta'a jechuudha. Akkasumallee nuyi har'aa asitti sharafni ol ka'e gaafa jedhamu gaafa ol ka'e gammanna malee biyya keenya keessattis immoo waa bituuf waa gurguruu akka hin dandeenye ni beekama jechuudha. Maaliif gaafa sharafni ol ka'u waan bitamuu fi waan gurguramus akkasuma ol ka'aa adeema jechuudha. Nuti baay'ina birrii ilaalla malee waan nuti biyyarraa itti fayyadamnu gaafa gallee biyya keenya keessatti itti jiraannu garmalee ol ka'a. Akkasumallee miskiinonni biyya keessa jiranii waa bitanii nyaachuu gurguruu waa gochuu akka hin dandeenyedha. Kana isiniin jechuun barbaada waa'ee sharafaa irratti. Borummoo sharafni meeqa akka ta'e tokko tokkoon gadi fageenyaan isiniif hima amma biizii baay'ee ta'e osoo hin barreessin nafe darbee waa'ee paaspoortii irratti jechuudha. Waa'ee paaspoortii irratti beeksifni haaraan kaleessa ba'ee jechuudha. Namni tokko paaspoortii as chokkaayee jedhee 200,000 hanga 150 namni as chokkaayee dhimma guddaa qabu baafachuu danda'u ture. Amma dhaabbatee jira. Febraalii Januwaari wanti irraa ka'e jechuudha. Akka Itoophiyaatti fulbaana akka Itoophiyaa fulbaana tokkorraa kaasee jechuudha. Amma har'a akka Itoophiyaatti adoolessa 22dha. Egaa fulbaana tokkorraa kaasee paaspoortiin biyya keenya keessatti hatattamaan gatii xiqqaatiin akka baafamu akka haareffamu namoonni gattan akkasumallee namoonni gatiin expaayirdii isin jalaa ta'e akkasumallee as tokkaa isinii baafne'anii namoonni birrii garmalee isinirraa nyaatan paaspoortii dur birrii 600 ba'u ture har'a 2,000 oliin kan baafaman as tokkaayin immoo hanga 200,000tti kan nama gaafataa jiran har'aan booda hin jiru kuni dhaabbateetiin jira. Kana booda jechuudha namoonni paaspoortii gattanis namoonni paaspoortiin keessanii mana madaamii jirtan expaayirdii ta'es fakkeenyaaf anamma paaspoortiin koo expaayirdii ta'e eengadda imbaasii deeme ji'a 4 guutuu tura ganaa jedhanii ji'a 4 sanayyuu feesbuukii irratti eega beeksisni ba'eetii fudhattaa naan jedhanii akkasiin hin gale jechuudha. Amma garuu fulbaana tokkorraan kaasee jechuudha. Wantoonni kun akka dhaabbatudha. As chokkaayii namni kamillee paaspoortii hatattamaan akka argatu hojiin akka mootummaan karoorsetti akka hojiirra oolu namni kamillee biyya keessattis paaspoortii akka harka isaa irratti qabaatu gatii xiqqaatiin hanga manarra deemame galmaa'uu ga'utti akka mattaawaqaa akkasumallee biyyoota guddatan kana yeroo argitanii mattaawaqaa har'aaqanii foormii guutanii boru baafatu jechuudha. Biyyoota araba kana yoo argitan har'aaqanii boru paaspoortii baafatu. Biyyi keenyas hagas ga'uutti inni adeemama. Kana booddeen biyya keessatti attamama yookiin biyya keenya keessatti chaappeffamuun ni jalqaba. Fulbaana tokkorraa kaasee rakkoon paaspoortii biyya keessa jiru akka furamu jedhameetiin jira jechuudha. Kun gammachuu guddaadha. Egaa kana ilaalchisee waan nagaafi qabdan nagaafachuu dandeessu waa'ee paaspoortii fi waa'ee sababa dabaluu doolaaraa irratti isinii ibseetiin jira natti fakkaate gaaffii yaada qeeqa qabdan immoo asumarraan naaf kaa'aa isiniin jedha. Bor waa'ee sharafaa irratti viidiyoo guutuu isinii qabadheetiin dhufaa. Turtii gaarii waan nafaana taasiftanii fi galatoomaa lafa nagaanaa tura isin jaaladha isin kabajaa nagaan tura.